balleessaa kee. Utuu sitti uwwa siddoo kanatti wambadee magaalaa nu saamsise. Maal taatan? Asitti wambadee magaalaa nu saamsise. Baay'ee nama gaddisiisa. Waa ishee kana qabadhaa. Tarii biyya keessanitti ittiin deebi'uuf sin gargaara. Nuti qonnaan bultoota malee kadhattu miti. Yoo nu liqeessitu ta'e maallaqa sirraa nu liqeessa. Hojjennee isinii deebisa. Yoo isiniif liqeessine boodessatti argannee isin hirkaa fudhanna. Jechuun wabii maaliitiin isiniif liqeessine? Nuyi dunkaana keenyaan meeshaa dabalataa bituu dhufneet asitti wambadeen nu saamteeti malee biyya keenyatti qote bulaa adda ture. Biyya keenyatti nama dhiisaati loon keenyatu wabii walii dha. Akkas taanaan maal michuu wabii irraa liqeeffattaniif? Eenyurraa? Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa michuu wabii irraa liqeeffachuu ni dandeessu. Eeyyee, baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa qarshii 50,000 amma qarshii 300,000 isiniif liqeessuu danda'a. Amma wabii malee hin ta'u nuun hin jenne isin. Eenyu wabii nuu taare? Michuu wabiin wabii tokko malee eeyyama daldala keessan fayyadamuudhaan bilbila keessan fayyadamtanii liqii liqeeffachuu dandeessu. Baga kunumti nu hafte. Michuu wabii. Yookiin immoo anti yooyee isaan kan arfan keessaa tokko hin darbu. Miti. Kunnootaa jaalalaa jedhama. Kanaafuu miira shanaffaa uumnee jechuudha. Maal gochuuf? Sirba jaalalaa tokko itti dabalee siibsa. Kiraaraan immoo adaraa waaqa gurra kootiif naa yaadi. Onnee kootiyyoon siif yaadeen gahu. Shurrubbeen hin qaarite gaggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaadhu kaa. Shurrubbeen hin qaarite gaggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaadhu kaa. Akkuma dheengadde waadaanaaf galte sana maallaqa si gaafachuuf an dhufe. Kanumaaf na barbaadde? Ani immoo maal ta'e yaaddaa ture. Garuu akka ati yaadde miti. Jechuun maallaqa baay'een barbaade. Baay'ee jechuun? 50. 50? 50 maali? Jechuun 50,000 wayiin barbaadee ture. 50? Maallaqa baay'ee na barbaadu. Maal rakkoo maal si mudate? Lakki maatii kootu rakkina tokko keessa gale. Isaaniif erguuf barbaadeetani. Ta'us 50 baay'ee guddaadha. Naaf gala. Ati amma dandeessi naaf kenniiti isaaf immoo nama biraarraan barbaada kamalan godhare. Haa ta'u hunduma isaa siifan kenna. Dhugaa? Dhugaa doktar? Garuu maasamintii dabalataa qabda. Waan naa gootu heetu jira. Maal akka ta'e gaafa guyyaan isaa ga'een sitti himamu. Humaa rakkoon qabu. Waan barbaadde siifan godha doktar. Baay'ee galatoomi. Giiftii. Jaalallee keetiin miidhamuudhaaf jirta. Tarkaanfiitti jabeessuudhaaf kan carraa warqee Maali? Maaltu? Lakki hin gammaddee dheetani. Rakkoo kee furoo kootu na gammachiise kaa. Doktaraati garuu nama adda ta'edha. Dhugaan sin jedha. Maal qaba namni hundumtuu akka kee kana nama gargaaru isaatti osoo gammade. Dhugaan sin jedha irra deebiin si galateeffachuu barbaada. Kanan jedhu galgala waanti haasofna naan jettee turte. Maal ture? Ani mana darbatanii isin nagaa kana keessan teessa. Kanaafuu yoo ofii keetti yoo dandeesse waan keessa kan keenyatti callisan. Egaa galgala sin barbaade itti taa'amti. Maal akka itti tu yaadu? Maal seeti? Seenaan maal? Mirga wabiitiin akka isheen baatu otoo gootee jedheen. Maal? Kana natti himuudhaaf na barbaadde moo? Eeyyee. Sin gaddisiistuu ammammaatti mala adabaa jirti bara. Isallee baay'ee nama gaddisiisti. Garuu moo waa'ee dooktar Eebbaa natti himuuf akka ta'e natti himtee turte.
jechuun koo bukkee tuttuqxee turte. Waa'ee Dooktar Eebbaa maal jechaa turte. Moo gurra kooti? Akkas miti. Sirrii kee jettee jedheera. Garuu maal siiti? Ishee baasuuf innis akka inni si gargaaruuf jedheeni. Riyaa keeti miti nama tokkorraa nama lama wayyaa jedheeni. Wal gargaartanii yoo baaftan jedhee yaadeen. Seenaa akkan ta'u ta'ee otoon baasee baay'ee gaarii ture. Guyyaa tokko illee otoo yaadiin olee bulee hin beeku. Maarree? Miirri kun maalidha? Lakkii homaa. Namni ta'e waan ta'e yaadeera jechuudha. Callisi. Oduu wayii. Maaliin eegale? Yaadaan deemtee tabar. Yaadaan eegiddoota abbaa mana murtii bira darbitee ishee baaftee galte bar. Hiree. Har'a yoon si rukute maaliif na rukutte akkanaan hin jedhu? An kanan jedhu maaliif anaanneedhaatii ishee immoo baasaatti hin jette. Hiree. Bilbila kee waan argattu sitti hin fakkaatin. Gurguriiti mirgaa wabiidhaan baas. Intala maraatu gara. Hiree waliin walitti na ramadu. Sobdee irra keessa fakkeessaa jirta malee yoo nagaraa keetti yes baga ishiidhaa wajjin garee tokko nagahee jechaa jirta. Eenyu? Ana gammeetu moo waliin beeknu jechuudha. Waan asi beekuuf anaanidha kan inni akkasii. Nanqi miidhin dhugaa koo jechaa jira bara. Irra keessa fakkeessaa jira malee yoo nagaraa isaa keessatti cuubeedhaan of waraanaa jira. Waliin beeknu jechuudha. Namni hundumtuu akka keessatti fakkaata. Anamuu maaliyyuu tokko na yaaddessaa jira. Torbee sana tokko guutuu ishee waliin. Tole. Amma assaayimentii lama taatanii hojjettaniin isiniif kenna. Lamaan hojjettu torbee tokko keessatti xumurtanii galchitu. Haaluma kanaan giiftii fi jirraan lama taatanii hojjettu. Jirraan badaa waan hin hojjenneef giiftiin si gargaarti. Tole. Dabalata immoo gurmuun gumii fi milkiin waliin taatanii hojjettu. Tole. Gurmuun immoo milkii fi gumii yeroo hojjetan ati immoo ciisiitii ilaali. Dhumarratti kan hafe gammee fi hireedha. Isin lamaan immoo waliin hojjettu. Assaayimentiin kun dhumee torbaan tokko booda walitti deebina. Ati isaaniif kenna. Inumayyuu carraa gaarii isiniif ta'uu danda'a bargamme. Maaltu carraa gaarii? Rakkoo isin gidduutti uumamee akka furamuuf isin gargaara ta'a. Nuti humaa waan tokko waan haasofnu hin qabu. Gammee dhiise akkasiin jedhamu. Jiitu koo dhiisin nama hin. Inni soba malee garaa isaa keessatti baay'ee gammadaa jira. Siif homaa miirri namaa siif hin galu. Torbee tokko kajee tokkotti si dheeratuuf kadhadhu. Ati garuu nama akkamiiti? Maal taate immoo? Yeroo hundumaa qoosuun sin nuffisiisu. Dhugaa isaati. Ati yoo miirri namaatti dhagahamee nama jajjabeessitee beekta. Akkasiin godhamu. Gaafa namni diraamaa hojjetu hin jaalladhu. Maaliif fakkeessa? Ati barbaaduu isaa maalitti beekte? Waa tokko sitti himu. Otoo onneen namaadhaa furtuudhaan banamee dhaalama ta'eetii onnee gammee irratti maqaa hiree jedhu barreeffamee jira ture. Onni hiree mootuu ilaalteetii maqaa gammee jedhutu irra jira ture. Kana immoo tasumaan shakkee. Akkuma ati onnee kee irratti kan koo barreessite? Dhugaa moo sassi hawwisiiseera jechuudha.